Hello, Navi. Oh, Mangustiko. Gailli sababi maali irratti tu diigama sitti fakkaata ka? Hirrina simmintoo. Hello, Navi. Oh, Yeko. Nam fuudha jedheen algaamo TV dura bitu. Marree TV chabiti argachuudha. Hello, Navi. Oh, Senako. Sareen yeroo dhuufuu ishii jaan arguu dandeessim kana beektaa? Itti maatii kee maaliif gadi baafta gurbaa? Hello, Navi. Oko. Abbaa keeti akaaka yoo ta'e haati haadha kee immoo maal haadha ishiiti? Moja haadha kee. Hello, Navi ko. Oh, Bulloko. Dhageessee ta'uu ta'e baay'inni harroota Itoophiyaa keessatti miliyoona 8.8 galanii. Rabbi sinaa baay'isuka obboleessa koo. Hello, Navi makiinaa koo sana nama narraa bituun dhabeen illee 69,999 jedheen nama garagareen alaaluun dhabe. Akka gootu. Baatii si tarsaasite abaaboo keessa dhaabi. Maskootii si cufite basootti rukut. Gurguritti dabalite qiqqiriitti nyaati. Gurbaa akkamitti rukutamtee galta maqaadha dhiiraa rarraaftee deemta miti? Maalinni isa namatti rukutanii? Nafi saaxinni reeffaa birrii 4,500 galee lawaaqni umurii keenya nuuf haa dheeressu malee. Maaltu si laallata atiin kaffaltu? Hello, Nafi dhumni biyya lafaa yoom akka ta'e beektaa garuu? Maalittaan si beeka? Guyyaa si teessisee dhuufuudha yaaltu sana. Kombii lukkuleen waan uftuu sitti fakkaate. Hello, Nafi. Ooyeeko. Moodelistii ta'uu koo beekta miti garuu qaamni hokkatti ishiin bareeddu kannaan jijjiiramaan dhufe abdannu. Ellaa iyyee sanatti fakkaatta. Mana ilaalta maqaan kennamaa? Nafi barreeffamni kun maal jedha? Kummoo? Hanqinaa uukaa. Qubee kaan liqinfamti. Nyaata booda moo nyaata dura? Abbaan kee miindaasaa birrii 2,500 fudhatee harmee keetii fi 2,500 kenneefi maaltu afaafisa? Dadhabina laphee dhiibbaa dhiigaa kana malee maaltu raaf? Yaa gurbaa? Ooyeeko. Maqaa kee eenyuudhaan jetteeyyuu? Mollaadha qaba. Qubecha irratti dabali. Qusqumburee wayii maaliif bilbilan kaastu gurbaa? Si wayyuu sana barbaaddu kan. Illoltaa isayyuu erbee. Ani si dabaddabe situ hidhama. Maal gooteen dheessifta gurbaa? Eenyuati? Akaakaan koo daanyaa mana murtiiti. Doonaa fi gaaffii tokko si gaafadhu. Maarree hoo na gaafadhu. Ejjituu oomaa inni. Kana bishaani kaa. Ejjituu ida'u ejjituu oo. Coloo kakaa. Ejjituu ida'u ejjituu ono. Galaane kaa. Garuu gaa'elli mana fincaaniiti. Warri keessa jiranii ba'uu barbaadu. Warri ala jiran immoo itti seenuu barbaadu. Maa inni garuu wanti isaa? Ati immoo lamaan isaa kana agarte balbala mana fincaanii ta'uu keeti kaa. Gaaffii tokko si gaafadha naa deebisuu qabda. Tole na gaafadhu. Daabboo 3 bittee 3 keessaa 2 si jalaa kufa. Feestaala keessatti meeqatu hafa? Abbaa birrii 3 moo abbaa birrii 5? Abbaa birrii 3. Birrii 3 immoo feestaala tarsaasa. Tarsaa uraa qabuutiin si kennan. Nageeddaraa jedhaani kaa. Maqaa Yesuusi. Bishaan kun irratti raawwatu. Hello. Arramoo maal jettu? Akkoon hin jirtu moo maaliif bilbila jalaa kaasta gurbaa? Akkami nagaa isaaniiti? Yaari irraa jiru maal taate? Lama fudhattee ciisti. Gurbaarra maal taateet barumsa barfatte? Chaasa wayiiti birrii 100 gate. Atoo barbaachisaa turteere? Laakki birricha irra dhaabbatteen. Hello, Nafi waan ansiin jedhu faallaa isaanaa deebista. Bishaan? Ibidda? Samii? Lafa? Qaxalee taateetta mucaa cimaa. Mucaa lafaa? Xumure. Calqabeera. Xumureeran jedhe Naafi. Calqabeeran jedhe taare.
Cufi bilbila saree. Panema adure. Hello Nabi. Oh yeko. Baay'ee qal'attee taa jedhanii qallana keessa dabartee akka suuftitti haphattee jedhani maanni. Yoro furaan akkas dhago.